Akka abbaan ilma isaa fayyisaa biyya lafaa taasisee erge nuti argineerra, dhugaas ni baana. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 14. Yesus gooftaani maqaan Daawwaadha, kan isa qabateef kattaa jabaataadha, kan isa amanee jiraata baraanii galataaf dhaabbata ergamoota wajjin. Yesus gooftaani maqaan Daawwaadha, kan isa qabateef kattaa jabaataadha, kan isa amanee jiraata baraanii galataaf dhaabbata ergamoota wajjin. Surraa ajaa'ibaa ulfina guddaanii darbee ni jiraata yoomuu aangoo isaanii nuufi sabbaa ta'ee Waaqa bara baraa qorichi addunyaa nu wajjin jira. Yesus gooftaani maqaan Daawwaadha, kan isa qabateef kattaa jabaataadha, kan isa amanee jiraata baraanii galataaf dhaabbata ergamoota wajjin. Araaraan nu golgee baay'ee seetu gasaa, ifa kan uffatu dhugaa ifamni isaa, oolmaa daangaa hin qabne saba isaa fuudheera, ija nurraan kaasu barruu sarara jirra. Yesus gooftaani maqaan Daawwaadha, kan isa qabateef kattaa jabaataadha, kan isa amanee jiraata baraanii galataaf dhaabbata ergamoota wajjin. Bara dura bara isa nuuf dhalatee, bara booda Maariyaam haadha isaa godhatee, abbaadhaan qixxeedha taayitaan waaqummaasaa, du'eessa nu bitee nu godhe gartuusaa. Yesus gooftaani maqaan Daawwaadha, kan isa qabateef kattaa jabaataadha, kan isa amanee jiraata baraanii galataaf
taphata ergamoota wajjin Bonsa namni nyaatee jireenya argatee higaasa yoo dhugee dheebuu baafatee du'aas ni miliqee namni sattaa malee higaa mallattoofnee warri kaadhimamne Yesus gooftaani maqaan isaa daawwaadha kan isa qabateef kattaa jabaataadha kan isa amalee jiraata baraalee galataaf dhaabbata ergamoota wajjin Yesus gooftaani maqaan isaa daawwaadha kan isa qabateef kattaa jabaataadha kan isa amalee jiraata baraalee galataaf dhaabbata